oduu gammachiisaa baga gammaddan baga gammanne Oromoo tiyyata kutaa hudha takka arraan tana yoo tana jala maashaallah jechuu baatte ati ilmoo diqaalaati ati abbaa torban kee lakkaa godhu as jalatti maqaa akaakoo keeti maashaallah mootummaan Itoophiyaa ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa du'eetitti murteeffamne akkana ajjeefamne jee jira akkana ajjeefamne maashaallah gammachuun tanaa olii tamtu jira akka gammachuu qeetti siifiti barbaadde mootummaan Itoophiyaa ambaasiin Itoophiyaadha akkana ajjeefamne jee Muktaar Kadiir murtee dabarsanii jiran mootummaa Suuditti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti mootummaa Saudi Arabiyaatii fi xalayyaa dhiifama lammii kootii fi adabbii isaanitti balleessaa isaan balleessanii itti adabamaniif dhiifama naaf godhi lammii koo adara akkana jeefne jiree yeroo ammaa kanatti xalayyaa mootummaa Saudi Arabiyaatii fi ergee akka jiru dubbatamaa jira jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'attu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa obboleettiin keessan isiniin jedha isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechaati aara kan dhuftanii Noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama isiniin jedha akkasuma immoo namoonni kaatanii hanga hammaatti jechuudha yaada qabdan naaf qoodatii qeeqasaa ta'u kallattii kamiiniyyuu kan na wajjin turtanii guddaa galatoomaa isiniin jedha hammallee jechuudha turtiin keessan na wajjinaa ta'u yaada qabdanii koomisaa ta'u waan kamiyyuu jechuudha wanta sirrachuun irra jiraatu koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha numatu wal sirreessatii deema kanatti aansuudhaan ani odeeffannoo kana Saudi Arabiyaa Oromoo community page jedhutu jira jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti waa'ee dhimma namoota achi keessatti hojjetanii jechuudha biiroodhaan wal qabatee hariiroo kan qaban isaantu dabarse jechuudha yeroo waa'ee adabbiin du'aa ijoollota keenya biyya sanaa keessatti irratti darbullee baay'ee tokko kan isaan irratti of eeggachaa turanii gadi lakkisaan turre jechuudha badaa sababni isaayyuu mootummaan biyya sanaa jechuudha eenyuyyuu gidduu galee seera isaanitti buutii akka hin dandeenye jechuudha kan isaan dubbachaa turanii amma jechuudha peejii isaan achirratti gallakkisanii dhimma mootummaan saba isaatiif dhiifama gaafachuusaa isinii dubbisa isiniin jedha obboloota koo akkas jedha jechuudha. Dhimma ijoollee murtiin du'aa irratti murtaa'ee wal qabatee odeeffannoon gabaabaa isinii kennuu barbaadu. Dursa waan isin beekuu qabdanii waan hunda miidiyaa kanarratti akka feenetti dubbachuu ibsuun rakkisaadha. Keessattuu waan murtiidha wal qabate imbaasiin tokko biyya tokko keessatti yeroo dhaabatu seera biyya sanaa kabajuu fi dhimma biyya isaanii irratti akka harka naqanne mallatteessiteetti jedha. Imbaasiin biyya kamiitiyyuu jechuudha biyyoota garaagaraa keessatti yeroo hojjettu asumarraanii barumsa isinii ta'a jechuudha. Callisanii imbaasiin nu gargaaruutii akka hin dandeenye jechuudha fakkeenyaaf namni tokko biyya namaa keessa dhaqee too'i seera bulmaata tokko qabdi jechuudha biyyi tokko eeraa fi seera ittiin bulmaata biyya ishii sana keessatti gaafa imbaasiin tokko dhaqee dhaabatu mallatteessiteetii akka jechuudha seera isaanii keessa seentee seera isaanii cabsuu akka hin qabne imbaasiin biyya kamiifiyyuu jechuudha lammii isaatiif dhaabatu dhaqxeetii seera keessanitti hin buunu seera keessanii hin cabsinu jetteeti mallatteessiteet achi keessatti dhaabata godhatanii saba isaaniitiif hojjetu jechuudha. Mallatteessitee jedha. Seerri kuni nama dhuunfaa fi miidiyaa irrattis tokko keessattuu biyya kana keessa kan jiru nus sanirra dhaabanneet peejii kanarratti dhimma lammiilee murtiin du'aa irratti murtaa'ee irraa barreessuu yookaan dubbachuu irraa of qusanneefi jira. Haa ta'uuti dhimma kana itti kaleessaan ordofaan ture qaama dhimmi ilaallatuun wanta kana akka quba qabaatan godhaa turre fakkeenyaaf kabajamoo ambaasaadar Dr. Muktaar Kadiir dhimma kana irratti kaleessanii irratti hojjetaa jiru murtiin akkanaa faala argachuu kan danda'u karaa dippiloomaasii qofaanii kana irratti mootummaan Itoophiyaas ga'ee guddaa taphatee jira.
innis lammiileen isaa murtii du'aa irratti murtaa'e mootummaa Itoophiyaa xalayaa dhiifama akka godhamuu fi mootummaa Saudi Arabiyaa barreessee jira. Dhiifama kana kan gochuu danda'u mootii biyya kanaa qofaa. Kana irratti kabajamoo Dr. Muktar Kadir hojii guddaa hojjetanii jiru. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa dhimma kana mootummaa Saudii akka gaafatu gochuu. Kana irratti Dr. Muktar hojii guddaa hojjetanii jiru dhiibbaa gochuuni. Lammaffaa Dr. Muktar Kadir xalayaa mootummaa Itoophiyaa irraa barraa'e mootummaa Saudii qaqqabuu hordofuu fi isaanis xalayaatti barreessanii koree tokko gadi dhaabanii dhimma kana irratti kaleessa hordofaa jiru. Kana irratti kabajamoo Dr. Muktar Kadir galateeffachuu barbaachisaadha. Dhimma lammiilee seera biyya kanaa cabsan murtii du'aa irratti murtaa'e kana dhiifama gochuu danda'u mootii biyya kanaa qofa. Kanaaf mootii biyya kanaa akka dhiifama godhuu fi hundi keessanuu du'aayii kadhata bira dhaabadha. Mootummaa Itoophiyaa fi ambasaaddar Dr. Muktar Kadiris carraaqii hanga ammaa godhaa jiran galatatu isaaniif mala. Rabbi isaan haa milkeessu, lammii keenya murtii itti murtaa'es irraa haa kaasisuu jedha. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuudha fi wanta baay'ee tokko nama gammachiisudha jechuudha. Kanan isinii dubbisee ka'e kuni kan inni irraan darbaa jiru dhimma lammiilee Saudi Arabiyaa irratti namoota achi keessatti kan dhaabatee jiru jechuudha. Saudi Arabiyaa Oromoo Community jedha jechuudha. Peejii kana yeroo hundumanii kanan hordofu waan hunda asirratti gadi lakkisan jechuudha. Isaanii amma ta'e jechuudha keessa itti dhiyaatanii imbaasiin illee akka ishiin namoota seera biyya sanaa cabsanii keessa galanii akka jechuudha isaan dhorkuutii akka hin dandeenye jechuudha mallatteessaniiti seera biyya sanaa akka hin cabsinetti itti seenanii jiru waan ta'eef dirqama seera biyya sanaa akka kabajamuu fi gochuu qabu jechuudha. Isaan irratti aangoo qabaachuutii hin danda'ani. Kanaaf iyyuu mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi akkasuma immoo Dr. Kadir ga'ee guddaa taphatanii mootummaan keenyallee waaqayyo isaa eebbisu. Maaliif namni tokko waan gaarii hojjete tokko galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Nutillee kan nuti komachaa turre akkamitti mootummaan keenyaa gadi ba'ee lammii isaatiif hin dubbanne, lammii isaa dhumaa jira. Yoo balleessaa godhanis immoo akkamitti dhiifama hin gaafanne jechaatti turre jechuudha komii dhiyeessaa jirra. Amma garuu gadi ba'ee xalayaa barreessee fi lammii kiyyaa adabbii isaan irratti murtaa'e balleessaa isaan balleessanii fi adaraa akka na jalaa hin ajjeefne dhiifama naaf godhaa fi jedhee dhiifama xalayaa barreessee fi ergee jira. Waaqayyo immoo isaan haa milkeessu isiniin jedha. Garuu kanarra waan darban miti. Warri boqotan lubbuu isaanii haa maaru. Kana booda immoo waaqayyo jechuudha wanta akkasii kanarraa isaan haa eegu jecha obboloota koo kun waan hedduu nama gammachiisudha. Akkasuma immoo jechuudha waa'ee heeraa fi seera biyya sanaa adabbii du'a namatti murteessanillee gadi lakkiseetiin ture jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni Saudi Arabiyaa akkasuma immoo biyyoota garaagaraa biyyoota Arabaa keessa kan jiraatanii heeraa fi seera biyya Arabaa tokko ittiin bultu peejii kiyya kana jala jechuudha. Chaanaalii kiyya kana jala seenatoo dhaggeeffadhaatoo irraa of qusadhaadha. Waaqayyo nu eega jedhanii daandiirra yoo rafan bineensa jala bineensi nama nyaachuutii hin dhiisu jedha Oromoo yeroo mammaaku. Kanaaf biyya namaa keessatti seeruma isaaniiyyuu eeganii tooyi nagaatti jiraachuun hin ulfaata waan ta'eef dirqamaa fi mirga keenya immoo beekne biyya namaa keessaa akkuma nagaan baane nagaan deebine akka gallu seera isaanii eeguun baay'ee barbaachisaadha isiniin jira. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii of eeggannoo taasisaadha. Namoonni akkasuma immoo shamarran illee mana madaamii keessa kan jirtanii ba'uudhaaf illee karoora kan qabdanii hin bayina. Mana madaamii keessatti obsaa jabaadhaa hojjedhaa. Waggaa 2 gaafa guuttanii yoo isinii ta'e yoo isinii ta'uudhaa baate gara biyya keessanitti deebi'aa yookaan illee manallee jijjiirrachuutii dandeessu. Kanan taane taanan immoo baatanii jechuudha. Wanni hin taane akkasinirra hin geenye adaraa keessan isiniin jedha. Lafa jirtanitti immoo obsa godhadhaadha. Waan hundumayyuu obsaan irra darbaadha. Mana namaa keessatti biyya namaa keessatti obsi nama barbaachisa isiniin jedha obboloota koo. Ani waa'ee dhimma kanaa isinii dubbisee kan ka'e obboleettii keessan kennaadha. Dogoggora jiruuf na of galchaati jechaati.
Viidiyoo biraatiin amma deebinee wal arginutti nagaan tura jecha viidiyoo kana immoo share like akkasuma immoo koomentii godhaatoo hiriyoota keessan biraan gaadha sinin jedha waan gaarii irratti walaa gaalateeffannu isa hanqina jiru immoo walaa jajjabeessinu sinin jedha dooktarii keenya Abiyyi guddaasa galatoomaa isinin jenna ulfaadhaa ammallee lammii keessanii fi adaraa keessan dubbadhaadha nuti sinuma qabna sinin jenna ulfaadhaa.